Maashaallah tabaarakallaa aspeezaa mana keessaa maatii ofii sarpiraayiz gochuun kunoo akka haarawaatti eegalee jira. Maashaallah tabaarakallaa. Egaa aspeezaan kun hundi isaatu bakka takkatti kan dhufu hundi isaatu jechuudha. Wanti ammas bira argitan kana tokkoon isaatiin garuu maal akka ta'e isinitti agarsiisaa. Bakka takkatti dhufa kan isiniin jedhe ishigiidhaani. Yoo isin barbaadan garuu kiiloo 10 kiiloo 5 akkasillee bichisiifachuu dandeettanii mee walumaan gara viidiyootti deemna turtii gaarii qabaadha. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanii keessan nagaa dalagaa fi ammaal fakkaata shuwwaalee uummanni shuwwaalee akkamitti jira isiniin jaa hordoftoota kiyya. Egaa na bira bareeda wanti hundi alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Itti aansuunarra viidiyoo dhiqqoo takka qabadhee dhufeetiin jira turtii torbaan tokkoon booda egaa dachaanee jirra gara dalagaatti jechuudha hordoftoota kiyya. Ida asii meeshaa hin binne ture. Har'a kunoo ida dabarsinee haala bareedaa ta'een haala namatti toluun hundi keessanuu haaluma bareedaa ta'een akka dabarsitan abdiin qaba. Horii biyya namaa jirtanis uumaa miti alhamdulillah ni darba jechuudha wanti martu. Isinis gaaftuu galtanii mana keessanitti maatii keessan wajjin ni dabarsitanii inshaallah. Akkasii hundaafuu ida dabarsinee guyyaa 4-5ffatti kunoo already bakka torbaanumaa hunda meeshaa bituu dhiise. Torbaanitti kunoo deebinee jirra jechuudha hordoftoota kiyya. Har'a wanni qabadee dhufe egaa meeshaa dhiqqoodha. Firaasha kanallee osoo isinitti agarsiisuu barbaadeeti. Firaashni kun ka Arabiyaan Majlisitti irraa murame. Firaasha gizee Arabiyaan Majlisii kanarraa muramullee haa ta'u maal godhuu qabdanii dirqama uffata akkanatti tolchisiisuu qabdan jechuudha. Yookaan ijoolleen akkana faraffaruu dandeetti. Waan akkasitti salphatti faraffaramuu miti garuu ta'us of eeggannoodhaaf kanatu barbaachisaadha. Gizee ol fuutan inni ulfaata waan ta'eef isinumtuu jechuudha amma kiyyarraa beeka waan ta'eef isin jedhaa jira. Anumti gizee mana sirreessuuf ol fuudhu yoo kana kun irra hin jiraatin kun amma dafee hin xuraa'u maaliif gubbarraan jarki biraa uffistan waan ta'eef kun garuu kan barbaachisee fi of eeggannoo isaatiif jechuudha. Seefti makanaatiif barbaachise yookaan of eeggannoomaaf barbaachise osoo kana qabaatu baatee gizee qulqulleessan gizee ol fuutan hin ulfaata baay'ee takka jechuudha. Boondii waan ta'eef kutamuu danda'a. Kanaaf nama tajaajila. Uffanni kun amma gara qabaniin hin jiru sirriitti lakkaa'amee irratti achumaa osoo hin dhufin irratti dalagsiifama. Egaa firaasha lama qabdi. Obboleettiin fiyyatuun uffata isaa garuu dura dalagsisee jira. Firaasha kee waan jaaladheef hojii kee waan jaaladheef firaasha dura kaawwanni bichisiisee jira. Ispoonjii bichisiisee jira nama garuu kee kana baay'ee takkanatti tola hojiin kee jettee maashaallah tabarakallah wallahi hedduu takkanaaf galatuma ulfaadha warri hojii kee dinqisiifattan. Hundi keessanii warri dinqisiifattoota siin bootaatan isin jaaladha isin kabaja isin jedha obboleeyyan kiyya garuu immoo tulaala osoo meeshaa tokko hin bitin jiru sirriitti addaan baafadha sirriitti ilaala maallaqni akka salphatti himti ka fiddanii ani alallee deemuu baadhu walumaa galatti wanti tokko dalagan malee dolchiin takka hin argamtu waan dalagin jechuudha birriin kudhanii sitti huddii ta'uu dandeetti. Kanaafuu maal jechuu barbaadeeti maallaqni kamuu ala jiraatte biyya keessa jiraatte hojjettu malee dadhabdu malee fuuraa kee akkanatti xabbuutu malee hin dhuftu jechuudha. Isatu namatti mi'aallee wallahi laazim ani namni miiliyoona jechuudha miiliyoona osoo naa kenne jechuun bakka nan gammachiisu yoo ofii kiyyaa hojjedhee fuuraa kiyyaan fide malee kiyyaa wanti hojjetanii tuni fidan tokko baay'ee takka nama gammachiisa baay'ee takka namatti tola. Bakka waan takka itti faajjee fuurtee fidde bakka birri sunillee si gammachiisa jechuudha. Akka kiyya isiniin jedhaa jira. Isinifillee jechuudha waan takka taksiin jechuu barbaadeeti. Maal jechuuf nama wallahi namni miiliyoona osoo naa kenne waan itti fakkaatu namni osoo naa kenne jechuudha. Waan akkanatti fakkaatu. Garuu gaafa ofii keetti ifaajjee itti dadhabdeetiin fidde bakka akka waan guddaatti ilaaltaa hedduu takka si dhukkubsuu qaba jechuudha maallaqni suni. An akkasittiin beeka. Maaliif dolchee tun takka birrii kudhanii osoo dhabdee jechuudha. Yoo hojjetin guriyyuu fiddu. Maaliif akkasiin jedhe wallahi osoo atan markarraa dhabde namni duraan sii kennullee gaafa harkarraa dhabde sitti hin kennu jechuudha. Gaafsan argita akkasitti rakkattee arguu keemootu uf dura keetiif jajjabinna sii ta'a jechuudha. Maallaqa keessan akkamitti akka fiddan isintu beeka. Kanaafuu jedhastanii onlaayinii irratti wanti dhugallee jira wanti soballee jira wal keessaa namni tokko miti. Kanaafuu ilaalaa jalqaba irratti amma hordoftuun tiyyatuun jechuudha. Dura bitee jira amma kana barbaade kan jette dura xaaruu jechuun osoo addaan baafattee yookaan osoo ofiin bitin dura osoo kana argite kana bitatte turte jechuudha gizee lama hin ifaajju. Akkasiin isaa hordoftoota kiyya hundaafuu wanni onlaayinii kun wal keessaa kan itti arguu dhabuu danda'a. Kanaan dura firaashii lafaa firaashii ispoonjii isa ambiteetu man beeku
osoo kanan bitatiin dura mananii qaba ture baay'ee takka lafa ta'a bakka hedduu aaraa ture osoo kun hin dhufin dura jechuudha. Garuu dhugumatti dubbachuuf wal tara ka ispoonjii sunis ta'e wal tara ka gisee deebii ammallee inni bitaa gisee aftummoo yoo waliin qixxaa'in siin gammachiisu jechuudha. Dhuma lafa ta'a umarra kanatti bitadhe waggaa sadii gahee jira amma darbuuf deema akkanumatti jira jechuudha. Meeshaa jalqabaatiif illee ta'uu danda'a. Inni kun walitti dhufu jechuudha firaashii ispoonjii wajjin. Haa ta'u egaa kana bitattan booda immoo kan itti hodhansiisa. Hundi keessanuu immoo hiriyoota keessanii sheerii godha. Namoonni ispoonjii san bitatan sun kana haa bitatanii isin jedha. Yoo majalisa dadhabdan kun majalisa irraa murama. Boonidii majalisa irraa murama. Akkuma majalisa san jechuudha ol fageenyi isaa abbaa 10 saantii jechuudha. Egaa hordoftoota kun faabirika irraa murama. Abbaa teeknessi 10 yeroo takka 9 ta'a. Suni faabirikatu muranamaa miti. Kanaafuu kana akka bitan hedduu takka isin gorsaanii ka warri ispoonjii san bitatan haga fedhe garshin garaagarummaa haa qabaatu. Ka ispoonjii sun ji'a 2-3 booda akka bitti ji'a 2-3 sanuu akka bitti sanitti taa'u jechuudha. Gadi nuuf jedha ispoonjii waan ta'eef kun immoo boondiidha uguruuf hin siqu. Gatiin isaa haga fedhe ol taru kana bitadhaa isin jedha akka kiyyatti. Egaa akkasin jaarratti siyaasa simti baay'isee kallattii maa meeshaa kana qofa osoo hin ta'in meeshaan biraallee diqqoon jira asbeeza mana keessa waan akka ruuzaa waan akka misiraa sukkaara buna jechuudha. Maatii keessan sarpiraayiz gochuu dandeettanii hundaafuu gara viidiyootti dabarre achi keessatti ni argitan jechuudha. Furoonni hangammaan ilaaltan laayikii gochuun hin dagatiin abuun ni gattanii amas laayikii gochuun bahaa turtii gaarii na waliin qabaadha. Walumaa gara viidiyootti deemu. Egaa hordoftoota kee namoonni baay'een jechuudha meeshaa bitannee jira garuu meeshaa kan kee bira darbuu hin dandeenye hedduu takka nuti tola hedduu takka bareeda meeshaa natti bittuu yeroo ni jettanii dabalata ajetaa jirtan ulfaadhaa galatoomaa garuu mootu dachaa bituurra namoonni meeshaa onlaayinii bitatan dura sirriitti ilaala irraa gadi baqqaa sirriitti egalaaltan booda bitadhaa isiniin jedha. As biratti biraazariin onni itti naa hidhi jedhee ni qabannaa qabdi sahaanii kukkisiisuun jechuudha. Isii tana qabannaa biloonii itti dhani gara jalaatiin itti naa jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maamilli tiyyatu meeshaa bitadheera garuu meeshaa kanneen hedduu jaaladhe takkukisii tana lamaanuu naaf godhii viidiyoo makee irratti argee inuun agarreedhaan jettee jirti. Akkasumas firaasha lamaa fi warri meeshaa ta'e jechuudha. Firaasha lama sahaanii kukkisii tanaa fi sufraa nyaataatiif kabuunaa isa guddaadhaan bal'aadhaan akkasuma meeshaa asbeezaadha jechuudha. Mee hundaafuu agadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Hundi keessanummoo hiriyoota keessaniif sheer godhaa keessattuu namoonni meeshaa barbaadan nama baay'eetu keessan akkasnaan jedhaa jira. Meeshaa bitanneerra garuu meeshaan kee hedduu akka nutti tola warri jedhan baay'eedha jechuudha. Gizee lama birrii baasanii bilaasha biturra jalqabuma meeshaa bareeda laalaatiin sirriitti bituun duratti laalaa. Wanti onlaayinii kun kiyyumaallee maan taane viidiyoo fi meeshaan garaagarummaa qabaatu mala. Asirratti gaafa laaltanii gaafa qaamaan bira geettan sanfaa ta'uu dhabuu mala. Wanti akkasuma baay'ee jira waan ta'eef kanaaf bituun duratti sirriitti laalaa jecha kallattii maan gara viidiyootti isin dabarsa. Egaa sufraan kun isa bal'aa fi isa baay'ee takka dheeraa ta'edha. Sufraan kun walii lama. Kunumaa ta'ee jechuudha. Ka garaa qal'atu tokko jira. Kuni amma garaa isallee isinitti agarsiisa. Sirri bal'isee isinitti agarsiisa. Kun qixxee firaashiiti jechuudha. Hedduu takka baadhaadhaa sagantaadhaaf gizee ayyaana bakka hedduu inni diyoonni fakkaata diikoorii fakkaata bakka baay'ee namatti tola. Kan nyaataa kuni kan nyaataati ilaala bal'inni isallee ilaala. Bal'inni isaa firaashii manqixxee dheerinni dhiqqishoo isii saantii dhiqqoo. Takka firaashicha hanqata dheerinni jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana itti aansee sahaanii kukkisii tana isii lamaanuu baay'ee takka jaaladhe lamaanuu naa godhee jettee jirti lamaanuu godheefi jira. Egaa akkuma argaa jirtan kana kun immoo firaashiidha ka jalaa kuni firaashiin kun baay'ee takka bareeda wanni isinitti hin qabu. Waan tokko ani yoo irraa hin beekin hin dubbadhu waan irraa beeku garuu sirriitti isinii ibsa godha jechuudha yeroo kamuu firaasha kana ofii kiyyaa waan qabuufi. Kanaaf gizee firaasha kana bitattanillee osoo carqii kanatti hodhisiifatin bittanii mana ijoollee fa'aatti hin ta'u carqii itti hodhisiisuun dirqama jechuudha. Waan tokko yoo hojjetan haaluma bareedaa ta'een hojjetuun bareedaadha. Bakka kanaan immoo hin hodhamu maaliif keessaa gadi baastee carqii kana miicuu gizee barbaadde keessaa gadi baasta waan ta'eef asiin diqqoomoonni jimmaatiin maan walitti qabsiisee fe'anii kanaafuu dirqama jechuudha. Carqii akkana itti godhuu yookaan sirrii isin jalaa hin ta'u dirqama carqii itti hodhuun jechuudha. Carqii isaa kan itti hodhuun diqqoo birri guddaan firaashii bittanii carqii birri xiqqootiif hin dhiisina isiniin jedha. Amma bakkuma tokkotti hanganitti hodhisiise itti aansee immoo asbeezaan mana keessaa kunoo bakka takka dhufa kuni hundi isaatu jechuudha. Tokkoon isaatiin kiiloo meeqa kan jedhu isinitti agarsiisa. Isin immoo biraazariin garsittoonni itti naa hidhe jedheen ittidhaa jira. Egaa hordoftoota kana fakkaataa asitti misirri jira. Misira baay'ee bareeda ta'e kiiloo 15 bakka takkatti itti aansee ruuza uumaarii kana jechuudha. Ruuza re'ee ofirraa qabu kana yeroo kamuu isa kana filannoon kiyya bareedaadha baay'ee takka garuu gizee baay'een argamu. Itti aansee sukkaara kiiloo 25 jechuudha. Itti aansee garas immoo mokorooniin kiiloo 5
bakka lamatti jira. Meeshaan kun bakka takkatti dhufa akkuma takkatti jechuudha. Sukkaara, misira jechuun ishigiin dhufa akkanatti bakka takka irratti dhufa adda addatti osoo hin ta'in kuni misira kiiloo 15, ruuza kiiloo 25, sukkaarallee kiiloo 25, misirri immoo 15, mokoroonii kiiloo 10 jechuudha. Akkanatti bakka takkatti walirratti kan dhufu. Egaa namoonni barbaadan ordarii godhachuu dandeettanii. Lakki kun nutti ba'ataa hojjettanillee fakkeenyaaf amma akkanatti mokoroonii kiiloo 5, sukkaarallee kiiloo 5, bunas kiiloo 5, kiiloo 5 waa hundarraa yoo akkasittillee isiniif onni paa godhamuu danda'a jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa namoonni barbaadan karaa WhatsAppiitiin heloo jedha. Uffatallee namoonni barbaadan namoonni majaliisa nagaafataa jirtan immoo karaa WhatsAppiitiin heloo jedha hundi keessanuu jechuudha. Garuu heloo jettan addaan baafadhaa osoo na bira dhufin dura abbaa 20 immoo abbaa 30 immoo abbaa 40 akka barbaadan keessa keessan ofii keessanii of amansiisaa namni viidiyoo hojjeteef osoo hin taane majaliisni mana kee hojii deemu humni kee kamiin danda'a. Majaliisni dhugaa dubbachuuf ka abbaa 30 kan dalagsisu inni argitan jedhee yaada baay'ee takka bareeda inni diqqishuu si ol fagaate warri haadha keessaniif maatii keessanii dalagsifatu barbaadan abbaan 20 mallee hedduu bareeda wallaa akka yaada kiyyaatti. Kan dalagsisuun illee baay'ee takka bareeda nama hedduutu achumaayyuu ollarraa nama hedduutu ordarii godhataa jira jechuudha. Kan mazarii sallaalii baay'ee takka bareeda. Abbaan 20 mallee hedduu namatti tola jechuu barbaadeeti. Abbaa 40 warra jettan hedduu ol fagaataa isin jala. Namatti hin tolu gizee taa'an akkas gizee namni nama dhufe fa'a akkasii. Namni soofaan jettan immoo soofaa dhugaa dubbachuuf amma nama keenyaatti soofaan bakka amanallee hin bareechisu irra taa'uufis sitti hin tolu isinitti hafu isin hin jala. Egaa meeshaan obboleettii kana fakkaata sufraan qarshii 2,900tti gad deebi'ee jira. 2,200 sahaaniiwwan tunniin qarshii 950 dheengadda 850 bitee ture amma 950 bitee isaan lamaanuu jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa hundi keessanuu karaa WhatsAppiitiin heloo jechuun hin dagatinaa. Warroonni hangam malaaltanii hundi keessanuu please share godha. Firaasha kana keessattuu nama hedduutu barbaada waan ta'eef share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Namoonni mootuu gaafii qabdan karaa saanduqa koomentii jalatti yaada muraada keessan gaafillee qabattan waan na barbaadan jalatti barreessuu hin dagatina. Warroonni